Fulbaana 23 bara 2015 godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbee ganda amartii gibeetti wanti kun raawwate. Shakkamtuun aadde Suufan Shantamaa jedhamti. Jiraattuu aanaa Baakkoo Tibbee ganda Shantamaati. Abbaa warraa ishee Shumaa Abarraa kan jedhamu gaafa guyyaa Fulbaana 8 bara 2015 halkan keessaa sa'a 8 irratti ilmoo mooyyeetiin saggoo yookiin immoo morma isaa karaa bitaa rukutuun abbaa warraa ishee ni ajjeefti. Guyyaa 4 booda gaafa guyyaa Fulbaana 12 bara 2015 halkan sa'aatii 2tti bakka ciisichaa isaanii jala gadi qotuun abbaa manaa ishee harka isheetiin awwaaltee yakki kun akka mul'anneef dhoksitee keessi. Abbaa manaa ishee awwaaltee siree ciisichaa immoo deebistee irra goote. Kanaan booddee namoota naannoo isheetti abbaan manaan kun badee argitaniittuu jettee gaggaafachuu iyyaafachuu ni jalqabde. Namoota naannoo sanaa qofa otoo hin taane poolisiin naannoo sanaallee abbaa manaa ishee iyyaafachuu barbaadu jalqabe. Sabbata jedhanii mudhii ofiitti kan hidhatan bofa ta'ee nama hidda jedhee Oromoon mammaakamiire. Haati manaan gaararraa taatee bifa ishee jijjiirrattee abbaa manaa ishee erga ajjeeftee booda hawaasa naannoo sanaa waliin dhugaa fakkeessitee barbaaduutti kaate. Barbaachis ittuma fufee abbaan manaanis bakka itti bade yookiin immoo waa ta'e ni dhabama. Ijji gamnaa dura boossi jedhu mitiire. Hawaasni naannoo sanaa deebisee haadha manaa yookiin immoo dubartii kana dubbii afaan isheetiin shakkuu jalqabe. Sanaan booddee manni ishee keessa haa ilaalamu jedhamee yeroo ilaalamu biyyoon qotame ni argama. Kun maali jedhanii yeroo gaafatan haati manaan deebbii dhabde. Kana qofaa miti. Balleessaa kana akka raawwatte fuulli ishee sodaan ishee guutummaa guutuutti waan beeksisuuf shakkiidhaan poolisii fi hawaasni naannoo sanaa awwaalcha kana amma dafiitii qotii abbaa manaa kee baasi jedhanii irratti ka'anii. Haati manaan kunis abbaan manaan ishee du'ee guyyaa 10 booda gaafa guyyaa Fulbaana 18 bara 2015 bakka hawaasnii fi qaamni poolisii jirutti reeffa abbaa warraa ishee boolla qottee baaste. Aadaatti abbaa warraa ofii kabajanii ulfina kennanii fi isaa gaditti bulanii jiraachuu keessatti dhalannee guddannee otoo jirru yoo walitti bu'an araarsi jaarsolii abbootii amantaa ganda keenya naannoo keenya otoo jiru yoommoo tasuma waliin taanu jenne qabeenya ofii hiratanii gargar bahuu adda bahuun otoo jiru abbaan manaan ishee yoo ishee miidhe qaama seeraatti dhimma daa'immanii fi dubartootaatti sanuu bara kana deemtee akka garaa isheetti himachuu otoo dandeessu abbaa manaa ishee abbaa ijoollee ishee ollaan firri kanaan booddee isin nama lama otoo hin taane nama tokkodha jedhee ulfinaan mana tokkotti isaan galche ilmoo mooyyeedhaan morma yookiin immoo saggoo bitaa rukutanii ajjeesuu maaltu fidee. Sana qofaas otoo hin taane guyyaa hamma kana akkamitti garaachi ishee danda'ee reeffa abbaa manaa ishee irratti siree kaawwattee hirribni ishee fudhatee ciisuu dandeesse. Dur gootni goota akkasaa aangoo irra jiru yoo moo'e ajjeesee bakka taa'umsa aangoosaa reeffa sanarratti ijaarrata. Anatu si moo'e, anatu si ajjeese, anis irratti bara baraaf goota akka jechuuti. Haati manaan kun maal jechuu barbaaddeeti? Abbaa manaa ishee waggootaa waliin jiraatte mootee ajjeesuun ishee harka ishee bitaa kutuun ishee moo'icha sakam aangoo isa kam isatti argisiisuu fi biyya kana keessa karaa tokkoon dhalli namaa lubbuunsaa siyaasaan guyyaa guyyaan kumaataman harcaa jira otoo jennee boonyu kunis kan hin dhagahamne gurraa faaraa kan ta'e abbaa manaa ofii ajjeesuu sanarra immoo manuma ofii keessatti awwaaluu otoon sodaatiin yakka kana jalaa miliquuf hawaasa naannoo abbaa manaa koo hin bade jechuun barbaachisuuf yaaluu gara jabeenya akkamiiti dhalli namaa afurri akkamii yoo irra bulu gochaa kana raawwachuu danda'a. Hundumaaf baay'ee kan nama gaddisiisu gochaan kun gochaa sukkaneessaadha. Kan lubbuunsaa darbe takkaa darbeeraatii Waaqayyo boqonnaa kennuufi. Dubartiin kun harka isheetiin otoo hin beekiin wanta lama dhabde. Beekteetudha jennee dubbachuu hin dandeenyu. Sababiinsaa immoo dubartiin utubaa mana ishee kan ta'e abbaa manaa ajjeesuu miti jecha darbaa itti dubbachuun safuu aadaa barree cabsuudha.
wallaaltee abbaa warraa ishee ajjeeste. Tokkoffaa jireenya ishee dhabde. Kanaan booddee mana adabaa keessa jiraatti. Lammaffaa ilmaan waliin horan bakkeetti bittinnaa'u haadhaaf abbaa malee gudatu. Ofiis sammuu nagaatiin abbaa manaa ishee ajjeeste. Kanaan booddee jireenya dhala namaa waliin amanamtee jiraattu hin qabdu. Odeeffannoon mana murtii yoo naga'e dubbii kana isiniif hin gabaasa. Amma qabamtee to'annoo jala mana adabaa jirti. Barri nuti keessa jirru kun bara baay'ee ulfaataa. Haati manaan abbaa manaa irratti garaa jabaatte. Abbaan ijoollee isaa jibbe. Namni dur dhaabbiitiin kan fannifamu amma garuu gadi galagalchanii kan fannifaman bara hamaa bara garii galagalaa keessa jirra. Gochaawwan hammeenyaa bor nurratti akka raawwanne harki keenya akka raawwanne wabii hin qabnu. Yaa Rabbii gochaa akkana hammeenyarraa nu eegi jennee kadhachuu tammumaan nurraa eegama. Qophiin guyyaa har'aaf